Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenyaa odeeffannoo tokko tokko isin biraan ga'uudhaaf jirra. Odeeffannoo keenya yookaan gara odeeffannoo keenyaatti osoo hin ce'in dura namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan odeeffannoowwan nuti isiniif qoodnu akka hordoftan kabajaan isin gaafachuu barbaanna. Itti fufuudhaan odeeffannoo keenya jalqabaa har'aatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa tibba kana loltoonni waraana bilisummaa Oromooti kan jedhaman baay'inaan gara 57 kan ga'an galanii yookaan immoo qabsoo karaa nagaatti deebi'uuf jecha mootummaatti harka kennatanii galaniiru jechuu gabaasaalee adda addaa argaa jirra. Gareen kun garee waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'uudha jedhama. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa isiniif qoonnaa nu waliin tura. Gara biraatiin immoo godina Wallagga Bahaa aanota kiiramuu dabalatee aanonni naannoo sana jiran gandoonni adda addaa ammallee aleellaa humnoota finxaaleeyyii jala jiru. Gandoonni hedduun uggura yookaan marfata humnoota finxaaleeyyii faannoo kana jala jiru. Akkasumallee gibira adda addaa nuuf kaffaltu jechuudhaan uummatatti muranii uummanni haala yaaddessaa fi rakkisaa keessa jira jechuun maddeen achirraatii eeraa jiru. Odeeffannoowwan kana yookaan dhimma kanarratti odeeffannoo qabannetu jira. Odeeffannoo bal'aa isinitti himna nu waliin tura. Haleellaa humnoota finxaaleeyyiitiif saaxilamtee kan jirtu godina Wallagga Bahaa keessaa aanaan kiiramuu tokko yoo taatu, yeroo ammaa haleellaa jabaa fi haala yaaddessaa rakkoo nageenyaa ulfaataa keessatti akka isheen argamtu namni hundiyyuu qubanii qaba. Keessattuu gandoota adda addaa keessatti namoonni nagaa hidhattoota mootummaa dabalatee namoonni hedduun lubbuu dhabaniiru. Tibba kana immoo wanti adda taasisu hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kun gandoota adda addaa erga to'atanii booda uummanni marfata sana keessa taa'ee yookaan immoo marfata humnoota finxaaleeyyii kana keessa taa'ee humnoota finxaaleeyyii kanaaf gibira akka kaffalu itti murteessan jiraachuu maddeen naannichaa ibsaa jiru. Kun immoo haala nageenyaa dabalatee uummanni keenya bilisummaadhaan socho'ee hojjetachuudhaaf jireenya idilee isaa gaggeeffachuudhaaf rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu odeeffannee jirra. Uummanni naannichaa fi dhalattoonni naannoo sanaa haala uummanni keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Nageenya isaatiif wabii hin qabu. Nageenya isaa haa baraarru yookaan haa qaqqabnuuf jechuun dhaamuutti jiru. Keessattuu aanaa kiiramuu keessaatti humni finxaalessaa faannoo gandoota qabatee jiru keessatti maatii tokko irratti qarshii 50,000 gibiraa fi kana dabalatee illee xaafii kuntaala 3 kaffaltu jechuudhaan itti murteessee jira. Egaa kun humnoota finxaaleeyyii faannoo gandoota qabatanii jiran keessatti uummata keenya irratti murteessanii jiru. Maatii tokkotti yookaan immoo mana tokkotti birrii 55,000 fi xaafii kuntaala 3 gibira kaffaltu yookaan gabbartu jechuun itti murteessanii uummanni keenya haala akkasii keessa jira. Gandoota godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti argaman humnoota finxaaleeyyiitiin qabamanii jiranii fi gibira kana akka kaffalan dirqamsiifamaa jiran keessaatii gandoota akka ganda Ashoo Kusaa'ee, ganda Qilxuu Abboo, ganda Siree Dooroo, ganda Haaroo warri jedhaman warra hangafaa fi warra jalqabaati. Gandoonni kunneen yookaan uummanni ganda kana jiraatu haala akkasii keessa jira jechuudha. Amma deemee sadarkaa kamirra ga'eera gandi aanota kanneenii humnoota finxaaleeyyii faannoo kana jalatti bultee yookaan immoo isaaniin qabamte gibirallee gibira hin jirree bifa kanaan akka kaffalaniif dirqamsiisaa jiru jechuudha. Gandoota kana keessatti uummata Oromoo hunda ugguruun gibira jedhame kana kaffaluu akka qaban doorsisaa jiraachuu maddeen naannoo sanaa irra deddeebiitiin gidduuma kana keessa gabaasaa jiru.
Kana malees gandoota aanaa kiiramuu akka ganda baagiin baddeessaa ulmaayii Dubuk Obcii Saggii Kuttii Bunnaa Wanzii irraa ammoo uummata Oromoo guutuutti buqqisuun erga lafaa isaanii dhuunfatanii waggoonni darbanii jiru. Uummanni Oromoo naannoo sanaa haala kana keessa jira. Kana malees uummanni keenya haala keessa jiru deddeebiin qaama mootummaatti iyyatu sangammaatti yaaliin mootummaan gandoota kana nageenya isaanii mirkaneessuu uummata buqqa'eetti deebisuu fi gandoota humnoota finxaaleeyyii kanaan qabaman humnoota finxaaleeyyii rukkutee gandoota sana keessaa baasuu amma ammaatti wanti taasifame yookaan raawwatamee hin jiru jechuun maddeen naannoo sanaa jiraattonni naannoo sanaa irra deddeebiin gidduuma kana gabaasuu irratti argamu. Egaa uummanni keenya naannoo sanaa kunneen akka fakkeenyaatti kaafneeti malee aanonni hedduun aanaa Giddaa Ayyaana dabalatee Kiiramuu dabalatee Horroo Guduruu Wallaggaa Jalaamuu aanaa Jaardagaa Jaartee fa'aa dabalatee aanonni biroo rakkoo wal fakkaataa keessa jiru. Aanaa Abee Dongoroo keessatti tibba kana kan ta'e quba qabdanii namoonni 20 lakkaaman dhumanii namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii yeroo ammaa kana deeggarsa adda addaa uummatarraatii qaamota abbootii qabeenyaa NGO'n adda addaarraatii deeggarsa eeggachuutti jiru, deeggarsa namaatiin jiraachuutti jiru. Uummanni kun qe'ee isaarraa buqqa'ee deeggarsa namaatiin yookaan namoota dhuunfaatiin yeroo dheeraaf jiraachuu hin danda'u. Wanti waan kanaaf fala ta'uu danda'u uummata naannoo sanaa yookaan uummanni naannoo sanaa ofii isaallee dammaqee namni gochuu danda'ullee uummata sana hidhachiisee ijaaree gurmeessee akka ofirraa lolan taasisuun dirqama jedheen yaada. Egaa haalli sochii finxaaleeyyii faannoo naannoo sana jiru aanaa Kiiramuu Giddaa Ayyaanaa dabalatee aanaa Limmuu jalaallee gandoota xiqqoo ta'an keessatti haleellaa wal fakkaataa miidhaa wal fakkaataa geessaa jiru. Humnoonni kun dhaabaniiru jechuun yookaan immoo sochii isaanii guyyuma guyyaan dabalaa babal'ataa bulaa jira. Har'a gandoota qabatanii uummata gibira kaffalchiisuu irra ga'anii jiru. Kun egaa boor immoo uummanni marfata isaanii keessa jiru kun kan gibirritti murtaa'e kun lubbuu isaaniif yookaan nageenya isaaniifuu maaltu wabiidha kan jedhu yaaddoo guddaadha. Uummanni kun ammallee dirmannaa namoota isaan baraaruu danda'u yookaan qaamota isaan baraaruu danda'u barbaadu jechuudha. Odeeffannoon keenya biraa odeeffannoo tibba kana guyyoota lamaan sadan kana keessatti ajandaa ta'ee miidiyaa hawaasaa, miidiyaa mootummaa dabalatee namoota dhuunfaatiin akkaataa adda addaatiin gabaafamaa jiru. Waboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattuu aanaa Jaardagaa Jaartee keessa socho'aa turan akkasuma naannoo sana keessa socho'aa turan tibba kana baay'inaan 57 ta'an qabsoo karaa nagaatti amananii mootummaatti harka kennataniiru jechuu gabaasaaleen adda addaa suuraawwan viidiyoowwan adda addaa ba'an ni argisiisu ni mul'isu. Egaa yaadota lamatu jira. Gama tokkoon kanneen galan kun dhuguma waraana bilisummaa Oromoodha kan jedhan muraanni ni jiru. Gara biraatiin immoo waraanni kunneen armaan durallee uummata dararaa kanneen turan naannoo sanatti saamicha irratti bobba'anii kan turan garee Faqqadaa Abdiisaatii kan jedhanis ni jiru. Akka odeeffannoo tokko mirkaneeffachuuf yaalletti guutummaa guututti ta'ee adda baafachuu baannus gareen galan sunii gan Faqqadaa Abdiisaa ta'uu isaanii namoota naannoo sanarraallee odeeffannee mirkaneeffannee jirra. Armaan dura torbanoota yookaan baatii tokko akkas dura Faqqadaa Abdiisaa harka kennatee galuunsaa ni yaadatama. Amma immoo baay'inaan 57 kan ta'an namoonni yookaan immoo hidhattoonni isa waliin bobba'anii godina Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee Wallagga Bahaa keessa socho'aa turan tibba kanaa qabsoo karaa nagaatti makamuudhaaf mootummaatti harka kennataniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa adda addaa gabaasuu irratti argamu. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon irraaf isinii qoonnuu yookaan immoo qabannee jirru kana fakkaata.
kanneen nu hordoftan ulfaadhaa galatoomaa jecha YouTube chaanaalii keenya kanaas subscribe gochuutiin nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Yeroo adda addaatti yookaan guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan wayitaawoo adda addaa riidii hordofne isin biraan kan geenyu ta'a. Hayrottaan hanga walitti deebi'utti galatoomaa ulfaadhaa.